sadiif afur naannoo akkas ta'utti dhaqqabe hospitaala Minilik. Yeroo achiin bahu namooti beeku heddumatu naannoo isaan ture. Warri ammoo jalqaba achi ga'an hedduu isaanii dubbisee jira. Artistoota bebbeekamoo namoota VIP hedduutu achi ture keessaan. Sabbo guddicha tokko Alex Tayyoo. Jalqaba namoota dursanii achi ga'an namoonni dursanii achi ga'an kakaasanii achi dhaqqabanii hospitaalii warri jalqaba dhaqqabanii achi seenanii warri reeffa ilaan dhaggan waan kaasan qaban. Inni jalqaba namni reeffa ilaan arge wanni isaan kaasanuu intalti gara mataa mirgaa diqqoo dhiiga wayii akka qabdu ka dubbatanii maddii mirgaa irraa dhiiga akka qabdu akkanumallee immoo wanni kun rukuttaan akka walitti dhiyaatu akkasuma immoo lafarraa akka waan harkifamu wayii qabdi. Warra jedhan jira warri qaamaan argan namoota hedduu arganne jirra maqaa isaanii dhaquu dhabuun barbaannu. Kun immoo luka isii bakka koomee dhiigi xiqqoon wayii akka jiru namni kakaasaa ture gala alaarraani. Qaamni isii kaafe immoo nagaa akka ta'edha. Qaayiman qulqulluu akka ta'e warri qaamaan argan namoota gurguddatu achi ture baay'isee warra VIP ta'antu achi ture. Wanni kun reeffi hedduun gaafa sana hospitaala galee akka ture nama warri sun kakaasan reeffi hedduun isaa reeffa miidhamee jiru. Reeffi kun baay'ee akka miidhamini kakadaa kaasaa turan. Gama maatii mataa wanni irra miidhaa akka gahe kana alaa jechuudha. Kan kaase immoo yeroo himan miidiyaaletti namni tokko zabanya kaase jedha. Warri hospitaala yaanitti immoo reeffuun takka dhufeedha kasaan himan. Reeffi namaa hidhee eegaramni miidhamee eegaramni du'ee argame hospitaala kan geessu poolisiidha malee nama ordinarii tokko miti. Kun immoo namni mucaa kana qilee buusee hedduun isaanii kakaasan waa'ee gorsaaf waa'ee manaa jira isaatti kakaasan. Baay'ee Lalisaa Idris gorsaan isaa fi manaajerri isaa eenyuyyuu dursee maatii gamlachuu yoo yaadan kennin miidiyaaleedhaaf yaada kenna kan ture ispeeshaalii miidiyaalee akka Deutsche Welle BBC dabalatee miidiyaalee hedduudhaaf yaada dursee kan kenne Lalisaa Idrisidha. Maaliif obboleessatu dhabame immoo maatiin gamlachuu yoo yaadan kennin manaajerri hojii irratti manaaji godha malee waa'ee maatii maaltu sagalche. Saatii 24 achi jiraata. Gaaffin guddaan isa kana waa'ee manaajeraa wal qabatu. Kan biraa immoo waan aktii gaafa dhumarratti gaafa awwaarda caaluu ta'e akka inni itti fiigu akka inni itti gammadu akka inni itti wanni godhu waanuma addurree wayii duuteen fakkaatu. Namni inni beeku namni inni abbaa warra sii gorsu namni abbaa warra siitiif wanti godhatu hin taane gammachuun fuula isaarra jiru akka inni itti fiigu akka inni itti gammadu waanuma bakka haawu. Namni harkarraa nyaatanii dhuganiiran takkaalee atu buna danfisuu fi dhaddu mucaan kun mana san dhufee nyaatee dhugeera waan ta'eef akkamitti akkasitti gammaduu danda'e. Wanni ergaan achi keessa dabarfamuu darbe maalidha? Haaluma salphaadhaan akka mucaan kun raaffatamtuuf maaltu barbaachise? Dandeettiin mucaa kanaa tokko dandeettii Michael Jackson ta'eeyyuu artistoota kaanirraa waan adda isa godhu hin jiru. Sagalee bareedaa qaba. Artistoonni Oromoo hojiin isaanii waggaa 20 duras otoo hin dhalatin waggaa 30 dura kan sirbaman iyyuu akka haaraatti dhageeffachaa jirra miti. Wanni haaraa isa adda godhu hin jiru. Artistoonni gurguddoon akka addunyaatti beekaman hedduun jiru. Warri kuniyyuu haala saditti hin gammadamuuf jechuudha. Tokkoffaa walaloon yeedaloon hojiiwwan artee jiratti dhaalan hedduun isaanii kan Lalisaan barreessaa turedha. Hojiin abbaa margaa hojii babbareedaan jira. Hojii abbuma margaa hojjete walaloon ajaa'ibaa ta'an hedduun jiru. Sun dorgommiidhaaf hin taane. Hiriyyaa lubbuun fakkeenyaaf sirba baay'ee jaallatama. Maaliif inni dhiyaate? Maaliif akka inni dhiyaanne godhamee makkuu biliifa maaliif dhiyaate? Beektuu waan kana xiixaltanii beektuu kana dorgommiidhaaf. Ofumaa himatanii, ofumaa qoranii, ofumaa buusuu jechuudha. Maaltu hiriyyaa lubbuun ergaan isaa maalidha? Maal of keessaa qaba? Waan kana xiinxaluu gaafata. Kabira immoo nama mucaa kana qilee buusatanii kaasee jira. Wantoonni hedduun akka harka namaatiin lubbuun kun dabareedha. Kan ragaan hedduun argisiisu. Garuu yeroo tokko immoo artistooti akka hiriyaa itti dhiyaatan hedduu jira. Artistoonni naannoo isaa jiran baay'ee artistoota gurguddoo qaqqaalee
maalii ta'an warra sagalee guddaa qabanidha. Warri kun gadi ba'anii warri dubbachuu irra jiraatu. Warri break silence gochuu qaban hedduutu jira. Warri kun maaliif ala taa'u? Maan akka isaan ala ta'an isaan godhe? Kan biraa immoo qannooni akkuma seenaa dhageenyee fi namoonni beekan nutti himan hedduun isaanii akka malee mucaa safuu qabdu ta'uusiiti. Mana hin lammeeffadhu bakka laman ta'uu ammallee cidha bareedaa tolfachuun immoo haadha mana namaa ta'een taa'uu namoota inni kaasuffattu jira jedhan abal waliin turte maal waan jedhamu wayi mana keessa oduun akka ture dhaluufillee fedhii guddaa akka hin qabne ilmoo tolfachuu malee wanti irratti dirqamaa gaa'illee maal waa'ee gaa'ela wal qabatu sammuu dubartii hin beektanii kachirra gad hafe immoo intala nama ebal waliin turte waliin ittisi godhadhee itti fufu namni sana guyyaa hunda dhaggaa maaltu jira. Wanni kun walitti dabalamee baay'isee bahee waan du'a intala kanaatiif sababoota ta'anii hedduutu jira. Dubartiin immoo akkuma walii galaatti waan tokkoof duuti baay'isee dubartiin filannoo isiitiif duuti. Kan kana beeka sirriitti. Waan filatteef dubartiin yeroo kudhan 11 12 13 100 yeroo ta'u wayii waan ta'e wayii sirriif ta'uu dhiisu sirriisa ta'uu hin laalti. Dhumarratti immoo filannoo tokko filatti. Filannoon tokko ichisiin filattu sun immoo tarii kan balaarra sii buusu ta'uu danda'a. Kan jireenya si jijjiiru ta'uu danda'a. Bakka jireenya si dhumaa kan murteessu ta'a jechuudha. So anammoo wanni dubbachuu barbaade ani artistoota tarii inni beekamu jecha bakka seeraan beeka bakka. Aandoo seeraan beeka. Utuu guyyaa tokkoof lama ta'anillee waliin nyaanni irra taphaaf kullasaa beeka. Indoof namni hin beekne mucattiidha. Anammallee ka garaa na gubu ka garaa na nyaatu isiidha. Maaniif miidhamni du'a caalee hin jiru jechuudha. Lubbuu isitti dhabde baay'ise. Amma si deebi'anii immoo waa'ee hinaaffaa fi waa'ee hinaaffaa fi jibbaa nutti kaasu. Jibba kanaan hojii artiisa waan akka ragaaf ta'u wayii waan asiinii kaasuu qabu tokko asiinii kaasee gara goolabuutti deemna waan ta'eef dhiifama naa godhaatu jalqaba ammasii kollekshin kennaa turee fi kumalaan asii kaasee odeeffannoo wanni qabu suba qabu waan ta'eef waan irratti xiyyeeffatamuu qabu. Kabiraa immoo waan kanaan wal fakkaatu ani naannoo sa'aatii 3-4 naannoo akkas ta'utti dhaqqabee hospitaala Minilik yeroo achiin bahuu namooti beeku heddumatu naannoo isaan ture. Warri ammoo jalqaba achi ga'an hedduu isaanii dubbisee jira. Artistoota bebbeekamoo namoota VIP hedduutu achi ture keessaan. Sabbo gidduutti tokko Aleksaayyool. Hospitaalii warri jalqaba dhaqqabanii achi seenanii warri reeffa ilaan dhaggan waan kaasaan qaban. Inni jalqaba namni reeffa ilaan arge wanni isaan kaasanuu intalti gara mataa mirgaa diqqoo dhiiga wayii akka qabdu ka dubbatanii maddii mirgaa irraa dhiiga akka qabdu akkanumallee immoo wanni kun rukuttaan akka walitti dhiyaatu akkasuma immoo lafarraa akka waan harkifamu wayii qabdi. Warra jedhan jira warri qaamaan argan namoota hedduu arganne jirra maqaa isaanii dhaquu dhabuun barbaannu. Kun immoo luka isii bakka koomee dhiigi xiqqoon wayii akka jiru namni kakaasaa ture gala alaarraani. Qaamni isii kaafe immoo nagaa akka ta'edha. Qaayiman qulqulluu akka ta'e warri qaamaan argan namoota gurguddatu achi ture baay'isee warra VIP ta'antu achi ture. Wanni kun reeffi hedduun gaafa sana hospitaala galee akka ture nama warri sun kakaasan reeffi hedduun isaa reeffa miidhamee jiru. Reeffi kun baay'ee akka miidhamini kakadaa kaasaa turan. Gama maatii mataa wanni irra miidhaa kagaye kana alaa jechuudha. Kan kaase immoo yeroo himan miidiyaaletti namni tokko zabanya kaase jedha. Warri hospitaala yaanetti immoo reeffuun akka dhufeedha kasaan himan. Reeffi namaan gidee garamni miidhamee garamni du'ee argame hospitaala kan geessu poolisiidha malee nama ordinarii tokko miti. Kun immoo namni mucaa kana qilee buuse hedduun isaanii kakaasan waa'ee gorsaaf waa'ee manaa jira isaati kakaasan. Baay'isee
Lalisaa Idris gorsaan isaa fi manaajerri isaa eenyuyyuu dursee maatii gamlachuu yoo yaadan kennin miidiyaaleedhaaf yaada kennaa kan ture ispeeshaalii miidiyaalee akka Deutsche Welle, BBC dabalatee miidiyaalee hedduudhaaf yaada dursee kan kenne Lalisaa Idrisidha. Maaliif obboleessatu dhabame immoo maatiin gamlachuu yoo yaadan kennin manaajerri hojii irratti manaaji godha malee waa'ee maatii waaltu sagalche. Saatii 24 jiraata. Gaaffin guddaan isa kana waa'ee manaajeraa wal qabatu. Kan biraa immoo waan aktii gaafa dhumarratti gaafa awwaarda caaluu ta'ee akka inni itti fiigu, akka inni itti gammadu, akka inni itti wanni waanuma addurree wayii duuteen fakkaatu. Namni inni beeku, namni inni abbaa warra isii gorsu, namni abbaa warra isiitiif wanti godhatu hin taane gammachuun fuula isaarra jiru akka inni itti fiigu, akka inni itti gammadu waanuma bakka haawu. Namni harkarraa nyaatanii dhuganiiran takkaalee atu buna danfisuu fi dhaddu mucaan kun mana sana dhufee nyaatee dhugeera waan ta'eef akkamitti akkasitti gammaduu danda'e.